Kuni tamsaasa Oromoo Press akkam ooltan akkam bultanii nagaan keenya bakkuma jirtanii sinii haa geessu. Har'a guyyaan amajjii 20 bara 2012 keessummeessan keessan ani qeerransoo biyyaati. Sochii qeerroo Oromiyaaf tooftaalee haaraa ittiin diina morman mala dhahu maraatummaan waanuma tokko irra deddeebi'anii akkuma tokkotti hojjechuu fi immoo bu'aa addaa eeguudha jedha Albert Einstein. Jalqabarratti dinqisiifannoon sochii biyyoolessaa qeerroo Oromiyaaf qabu ibsuun barbaada. Sochiin kun sochii dhiyoo uumame iddisaa lafa gadi seenaa jiru haa ta'uyyuu malee hojiin inni amma ammaatti dhiitamuu mirga dhala namummaa Oromoo saaxiluu irratti hojjete abdachiisaa fi cimsamuu kan qabu ta'uu nuuf ragaa ta'a. Akka nama Oromoo qabsoo Oromoo karaa nagaas ta'e waraanaa gaggeeffamaa jiru laalu tokkotti wanti yeroo baay'ee na yaachisu sochiiwwan akkasii ciccimoon kuni hanqina tooftaalee yookaan malootaa kan yeroo gabaabaa fi dheeraa waan qabaniif baroota dheeraaf osoo walirraa hin citin ittiin fufani. Umurii gabaabaa qabu kana biratti dhiibban diinni isaan balleessuuf godhus hedduudha. Haa ta'u malee ani gabaabsee kanan dubbachuu barbaadu dhimmoota tooftaalee yookaan maloota sochiiwwan akkanaa ittiin umurii dheeressuu danda'amu irratti odeeffannoon isaan facaasan akkamitti akka hawaasa biyya addunyaa qaqqabuu danda'u irratti. Hawaasa addunyaaf odeeffannoon tooftaalee anniisaa yookaan dhageettii gahaa qabuuf dhiyaachuu qaba. Maloota moofaa qofa deddeebisuu osoo hin taane maloota haaraa yeroo fi naannoo wajjin wal simatan yaaduun burqisiisuunii fi tolchuun bu'aa haaraa argamsiisuu mala. Qaboon tooftaalee gahaa dhabuuf kan komatamuu qabu qeerroo Oromiyaa osoo hin taane dhaabota siyaasaa Oromoo qaboo geggeessaniif hooggantoota isaaniiti. Warri bubbule kuni dargaggeessa gorsuu hafee dargaggeessi isaan gorsuutti ka'e. Hawaasni Oromoo biyyaas ta'e kan biyyaan baa komii sochii kana bira dhaabbachuu dhabuu jala taruu hin danda'u. Qeeqa sochiiwwan barattoota Oromoos ta'e kan warra kaanii yeroo baay'ee karooraaf ka'umsa ofiitiin hin deemani. Erga rukunnaan diinaa irra gahee booda rukunnaa saniif deebii laachuuf jalqabu. Gochi sochii hiriiraa tokko fakkeenyaaf kan murtaa'u gocha diinni dursee barattoota irraan ga'e irratti. Gurmuun barattootaa tokko barataan tokko yoo biraa hidhame yookiin ajjeefame gocha kanaan mormuuf fincila yeroo gabaabduu godhu. Akka kanaan barattoonni kaayyoo irratti hundaa'anii otoo hin taane mootummaadhaan dhiibamaniiti fincila keessa galu. Akka ilaalcha kootti dubbachuuf wareegamni barattoonni kaffalaa jiran bu'aa isaan argamsiisan wajjin yoomiyyuu waliin gitu. Jecha biraatiin aarsaa guddaatu kaffalamaa garuu bu'aan isaa bicuudha. Kan turuu miti. Warri dhaaba siyaasaa sochii barattootaa kanaan fokkoru dhaadatu malee tooftaalee deeggarsaa fi gorsa godhanii fi hin mul'atani. Sochiin barataas yeroo gabaabduuf danfee achumaan qorra yookiin osoo kaayyoon barattoonni itti seenuuf dirqaman galma hin ga'in hooggantoonni qabamu yookaan ajjeefamuu godaanu. Wanti iccitiidhaan murtaa'e oggasuma gurra diinaa seena. Kuni fincila diddaa gabrummaa bara 2005 keessatti calaqqisee jira. Kaayyoowwan sochii barattootaa keessaa inni tokko cunqursaa fi loogii sanyummaa diinagdee fi siyaasaa Oromoo irra jiru saaxiluudhaa fi dura dhaabbachuudha. Saaxiluu yoo jennu saaxiluu biyya keessaa qofa miti. Hojiin saaxiluu inni guddaan hawaasni addunyaa waa'ee rakkoo Oromoo hin beekne akka hubatu barsiisanii deeggarsa isaanii qabsoo keenyaaf hawwachuudha. Ofiin of bilisoomsuu keessatti wal'aansoo ta'u irratti gaheen hawaasa addunyaa gahee deeggarsaati. Deeggarsa isaan godhan nu waliin gadda keenya hirmaachuu fi hawaasa isaanii waa'ee keenya barsiisuudha. Yoo itti cimee deeme immoo mootummaa isaanii wayyaana irratti qoqqobbii diinagdee fi dippiloomaasii akka godhan dhiibbaa gochuudha. Kuni qabsoo keenyaaf beekumsaa fi kabaja malu akka kennu taasisa. Qeerroon faan dhugumaan hojii saaxiluu kana afaan Ingilizii, afaan Oromoo fi afaan Amaaraa hojjechuun isaanii waan haaraa uumuu danda'uu isaanii mul'isa. Kanaafis galata guddaa qabu. Maloota yookaan tooftaalee yeroo kamii fi iddoo kamittiyyuu fincilli karaa nagaa tokko osoo karoorri gahaan hin jirre deemsifamuun barattoota warra fincilu miidha. Karoorri gahaan jiraatus
qabsoo keessatti miidhamuun waanuma noolle. Miidhaan finciltoota karaa nagaarraa gahu yookiin hawaasa bal'aarra gahu sadarkaa miidhaa sanaan walgitutti addunyaatti hin beekamu. Kuni kan ta'eef sababiin inni tokko barattoonni hunduu lafa diddaatti yeroo argaman gahee qoqqoodachuu dhabuurraayi. Akkuma amma yuunivarsiitiiwwan Impaayireetii fi Oromiyaa keessatti deemaa jirutti barattoonni dhaanaman, rasaasni itti dhuka'uu fi ajjeefaman hedduudha. Gochaa suukaneessoo akkasii kanneen maqaa qofaan tarreessuun saaxiluun yookaan dura dhaabachuun hin danda'amu. Barattoota keessa iccitiidhaanis ta'e fuulleedhaan aarsaa kaffalanii suuraa viidiyoo nama yookaan miiltoo isaanii ajjeefamaa jiru yookiin nama cabee dhiigaa jiru tokko waraabuun barbaachisaadha. Kuni kallattiidhaan nu bilisoomsuu baatus addunyaarraa birmannaa wayyaba qabsoo keenyaaf hora. Barattoonni muraasni qaama finciluu keessa jiranis ta'e warri qabsoo nagaa adeemsisan kun yeroo mara kaameraa dhoksaan hidhatanii socho'uu qabu. Kaameraadhaan dhugaa kiyyeessunii fi addunyaadhaaf tamsaasuun murteessaadha. Kaameraawwan uummata keessa galchuu irratti uummanni biyya jaarmiyaaleen poolitikaa Oromoo martuu irratti mari'atanii akka tooftaa qabsootti of keessatti kaawwachuu qabu. Viidiyoon suuraan bifa akkasiin argame biyyoota qarqara daangaa Oromiyaa jiranitti ergamuudhaan intarneetitti ol baasuun ni danda'ama. Kun yeroo fudhata malee ni hojjetama. Biyyattis haalli itti intarneetitti ol baasan jiraannan akkasitti namaaf qooduun hariitii dabala. Akka dhumuu keenyaatti silaa nuti mata duree oduu BBC fi CNN faa ta'uu qabnayyuu. Barattoonni kaamerootaa fi kaamkorderoota ofiif bituuf horii hin qabani. Maaliif suuraa yookiin viidiyoo nama ajjeefamaa jiru hin kaasne jedhee namootatti yeroon dubbadhu yeroo tokko deebii ciggaasisaa akkasiitu na mudata. Balaa qaba. Waraanni diinaa suuraa nama kaasaa jiru tokko yoo arge battalatti ajjeesuu danda'a. Kuni hojii hojjechuu diduuf sababii uumuuf malee maali waraanni diinaa suuraas osoo hin kaasin yoo nama ajjeesuu dhaabbatee beeka. Miidhaa dhaqqabu maraaf du'a dabalatee yoo qophiin hin taane qabsoon karaa nagaas ta'e hidhannoo bu'aa tokkollee hin agarsiisu. Addunyaan ragaa dhiiguu ajjeefamuu rukutamuu fi imimmaan cobsuu amana jechoota afaanitirrayyuu. Kanaaf viidiyoo fi suuraan gocha diinaa saaxiluun tooftaa cimaa itti yaadamuu qabu. Amma qaboon jirutti qaboo taasifamuu qaba. Bajeetiinillee itti ba'uu kan qabu taanaan hojjetamuudhuma qaba. Ittaanee sochiin barattoota uummata Oromoo bal'aa waliin wal bira qabnee yoo ilaalle sochii murna xiqqooti. Kana waan ta'eef dhaabbileen siyaasaa yeroo tokko herreegamoo achuu isaaniif osoo barattootuma qofa irratti hirkachuu baatanii qaama hawaasa guddaa kaan kan akka qonnaan bultootaa akkasumas warra karaa hidhannoodhaan lolanii sochii qeerroo deeggaranii gaariidha. Sadaffaa qabsoon akka hojii investimentiiti. Maallaqa qabeenya beekumsa gahaan sochiiwwan akkasii cinaa odoo hin dhaabatin bu'aa eeguun maraatummaadha. Akkuma jechamni Albert Einstein jedhu maraatummaan waanuma tokko irra deddeebi'anii akkaataadhuma tokkotti hojjechuudha fi bu'aa addaa eeguudha. Jechamni Einstein kun handhuura ergaa barbaachisummaa tooftaaleeti. Maloonni tarkaanfatoo sochii diinaa taakkuu takkaanirree taanaan uumanii dalagaarra oolchuun feesisaadha. Wantoota godhamuu malan irratti diina caalaa beekumsa qabaachuu jechuudha. Haalli qaboon ittiin deemaa jiru yeroo baay'ee diina balaaleffachuu malee tooftaalee akkasiin diina irratti injifannoo goonfachuu irratti miti. Akkamitti akka diina cabsan irratti gahaadhaan hin xiyyeeffanne amma diinni keenya nu beeknu diina keenya hin beeknu iyyuu ta'uu mala. Tarii waa'ee tooftaalee haasa'uun barbaachisaa miti ta'a akka diinni odeeffannoo argatee namarratti hin dammaqneef. Garuu haasanis
dadhabamu wanti tooftaaleen ciccimoon jiraachuu agarsiisan bu'aa qabsoon tokko yeroodhaa gara yerootti argamsiisu. Maaloo adaraa yeroo hunda qabsoon Oromoon akka afaan isaan dubbatu godhe qofa isa jedhu kana nu dhiisa waan haaraa uumaa qabatamaan hojjedha. Afraffaa uummanni Oromoo balaa duugaa sanyii irratti deemaa jiru kana gatii aarsaa kafalamu gadi buusuuf saboota hiree murteeffannaa mirga dhala namaa dimokiraasii fi walqixxummaatti amanan biroo kan akka warra gara kibbaa biyyattii jiran wajjin socho'uun tooftaa gaariidha. Uleen diinaa qomoo tokkorra Oromoorra darbee saboota biroorratti yoo xiyyeeffate miidhaan waliigalaa gadi bu'uu mala. Qabsoonis ni saffisa. Kana jechuun Oromoon afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Ingilizii akkasumas afaan kaanitti dhimma ba'ee odoo kaayyoo isaa hin ganiin michuu horachuu ija baasee sossa'uu qaba. 5. Lola qe'ee keessaa fakkeenyaaf gantummaa jijjiiramni garee Kamaal Galchuu godhe qofa irratti xiyyeeffachuun yeroo balleessudha. Yeroo baay'ee uummanni keenya diina isaa qoratee ciminaa fi dadhabbina isaa baree irratti bobba'uurra lola qe'ee keessaa kan abdaariin hin jaallanne irratti yeroo isaa guba. Gama biraan holola yeroo ammaa isaatii fi miidiyaalee habashaa qaboo irratti afarsaa jiran Oromoonis ejjennoo isaa miidiyaa isaa banatee diinaaf ifa godhuu qaba. Diinaaf ifa gochuu qofa osoo hin taane hooggantoota fi deeggartoota siyaasaa alagaa ta'anirree affeeree yaada isaanii waliin wal falmuunii fi dadhabbina isaanii saaxiluun cimina. Gama kanaan marsaawwan Oromoo, reediyooniin Oromoo fi biloogiiwwan Oromoo hojii gaarii itti jiran cimsanii itti fufuu qabu. Hojiin afaan Amaaratiin gaazexeessitoonni Seefana Balbaa reediyoo godhan dinqisiifatamaadha. Qabeenya qabnutti guututti dhimma bahuu qabna. Afaanota hedduu beeknus kaayyoo qaboof oolchuuf namoota jajjabeessuu nurraa eegama. Kana jechuun afaan keenya hin guddisnu jechuu miti. Diinatti afaan inni beekuun dubbachuun bu'aawwan inni qabu guddaadha. Isaan keessaayis inni duraa meeshaa ergaa ittiin isaaniif darbu ta'uusaati. Fira waliin qofa osoo hin taane diina waliin gamnummaadhaan haasa'uun wal mormuu fi ejjennoo kaayyoo ofii beeksisuuf sabaa himaalee akkasii bu'aa guddaa qabu. Haqni gama keenya jira waan ta'eef yoo tokko taane humna keenya walitti finne akka moonu shakkiin hin jiru. Dimshaashumatti tooftaaleen natti fakkaatan olitti eere ilaalcha koo irratti laadheen jira. Marii jalqabsiisuuf tarkaanfii duraa ta'uu malu. Tooftaaleen kunneen guutuu miti. Kanaaf namni dhuunfaan akkasumas jaarmiyaaleen tooftaalee haala naannoo gaanfa Afrikaa waliin deemu baasnee socho'uu irratti fuulleffachuu qabna. Cimina diinaa hubachuun tooftaalee keenyas caalatti cimsuuf haala diinaa dursuu yaaduu qabna. Haga viidiyoo fi suuraan nama dhumaa jiru gad hin baasnetti waa'ee qabsoo haasa'uun qaanessaadha. Bu'aan viidiyoo fi suuraa nama tokko lubbuun haa dhabsiisu malee uummata isa hafeef walaboomsu irratti gatii guddaa qaba. Barreeffama kanarratti yaada qabaannaan akka laattuun si jajjabeessa. Hojiiwwan boonsaa qeerroo Oromiyaa laaluuf as nagaatti.